gammachiisaa ta'edha. Algooti yoo barbaadan, algaa yookaan siree yoo barbaadan karaa farnichara keenyaa dhufuu dandeessu. Algaan kun MDF jedhama. Gosa MDF tokkoffaa irraa hojjetame. Egaa kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tube akkuma argaa jirtan farnicharii naas jedhama. Meeshaalee babbareedaa ajaa'iba kan akka soofaa, algaa, biffee, TV standiitiin jechuudha. Mucaa obboleessa keenya kun hojjetee nuuf dhiyeessee jira. Isin hunduu jechuudha. Warreen keessi keessan isin fedhe mana keessan bareessuu yoo barbaadan, bareechisuu yoo barbaadan soofaa mukti isaa muka gaatiraarraa hojjetame jechuudha. Akkasumas immoo ispoonjiin isaa ispoonjii boondiidirraa kan hojjetame waan ta'eef isin hunduu kabajamtoota keenya meeshaalee babbareedoo kan isin hunduu bitachuu hin dandeessan isin jedha. Baay'een isin jaaladha, isin kabajaa. So amma obboleessa keenya isa kana hundeesse abbaa qabeenya kanaa isinifan dhiyeessa waan ta'eef isin hunduu nufi tokko malee haga dhumaatti viidiyoo keenya hordofaa. Warri barbaadan immoo duwwaa 920177982 na haasofsiisaayii kabajamtoota keenya horaa bulaayii baay'ee. Hello jirra jirtanii kabajamtoota hordoftoota daawwattoota Diidaa Tube kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya isin bira haa ga'u jechaa egaa kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tube har'a wanta haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Kabajamtoota keenya Diidaa argaa kee maal nuuf iddeetti warra nuun jettaniif akkuma beekamu yeroo mara jechuudha karaa WhatsApp fi Telegram imootiin jechuudha meeshaa addaa kan ija namaa keessa seenu kan meeshaa babbareedoo ta'e kan akka soofaa, algaa, biffee akkasumas immoo kan akka TV standii diizaayina ajaa'ibaatiin kan ijaarame mee yookaan immoo kan hojjetame nutti agarsiisi. Viidiyoo nu hojjedhu warra nuun jettaniif egaa kabajamtoota keenya har'a dubbii keessan yookaan immoo yaada keessan isinii kabajee dhufeetoo isinii fidee dhufee jira waan ta'eefu abbaan qabeenyaan akkasumas immoo abbaan mana kanaallee nu bira jira akkuma argaa jirtan. Meeshaan kun maalirraa akka hojjetame diizaayinii akkamii akka ta'e gadi fageenyaan nutti hima waan ta'eef kabajamtoota keenya isin hunduu nufi tokko malee haga dhumaatti hordofaan isin jedha. Horaa bulaayii kabajamoo akka nagaa jirta. Nagaa fayyaa jirta. Jirra waaqaf galannaa gayu. Egaa ati yerootti jechuudha ana kabajdeetu jechuudha waan dhufteef galata guddaa argadhu. Egaa mee waa'ee meeshaa kanaa waa'ee soofaa maalirraa akka hojjetaman mee gadi fageenyaan osoo nutti himtee baay'ee gaarii. Egaa si gaariidha. Farnichara naayis jedhama. Ani maqaan koo Sisay Dhagga'ee. Maqaan farnichara keenyaa farnichara naayis jedhama. Akkuma argaa jirtan kana haalli hojii keenyaas naayis kan ta'edha. Hojii gaarii, hojii gammachiisaa, hojii qulqullinni isaa eegamee fi high quality የሆነ እቃ ነው እየሰራን ያለ ነው። Kanaaf hojiin keenya hojii boonsaa ta'edha. Hojii gammachiisaa ta'edha. Algooti yoo barbaadan, algaa yookaan siree yoo barbaadan karaa farnichara keenyaa dhufuu dandeessu. Hojii ariifiidha, qualitiidha, high quality 100% 100% waastinaa qaba jechuudha kan ta'edha. Waastinaa yoo barbaachisaa ta'e waggaa tokkoof kennuu ni dandeenya. Farnichara gaarii qulqullinni isaa kan eegame waan ta'eef ajajachuu ni dandeessu. Okay. Wanti inni biraa maal jechuu barbaade meeshaan kun maalirraa jira? Ispeeshaalii mee fakkeenyaaf amma algaan jira. Algaan kun mukti isaa maalirraa hojjetame? Algaan kun MDF jedhama. Gosa MDF tokkoffaa irraa hojjetame. Qulqullinni isaas kan eegame. Qalamaa qabee roo maateriyaalii isaatii qabee haala gaariidhaan kan hojjetamedha. Qulqullinni isaa kan eegame. Kastaamaroonni keenya kamiyyuu daawwattoonni keenya kamiyyuu dhufaniitoo nu ajajachuu hin danda'u. Haala bareedaan, haala gaariidhaan, haala boonsaa ta'een hojjennee isiniif dhiyeessuu ni dandeenya. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma inni jechuudha gadi fageenyaan isinitti hime algaan kun MDFidha. Mukti illee jechuudha kan algaadha jechuudha kan soofaallee akkasumas immoo
ispoonjiin kun boondiidhaati. Boondiidha jabaadha. So isin hunduu gadi fageenyaan osoo viidiyoo kana haga dhumaatti ilaaltanii baay'ee gaadhina yaada. Wanta hin taane ani miidiyaa irratti isiniif hin gadhiisu kabajamtoota keenya wanti isin beekuu qabdan. Wanta soba ani miidiyaa irratti hin gadhiisu hin beektan ani amala koo jechuudha. So wanta gaarii ta'e wanta shaggaa ta'e jechuudha. Aga waggaa 20 kan itti fayyadamtan isin kan dabarsaa jiru waan ta'eef callisee ka waggaa 2 ka waggaa 3 bitattanii to meeshaan ogasin jala cabee booda akka na abaartan hin barbaadu isin galee. So wanne gaariin isin dabarsaa jira waan ta'eef magaalaa Mojoo keessa farnichara nice jedhama. Yoo barbaadan bilbila kiyya duwwaa 92779 WhatsApp Telegram imotiin jechuudha. Nattaasa'uu hin dandeessanii gatii isaallee jechuudha. WhatsApp dhaan isinifan dabarsaa bakka barbaadan biyya kamittuu jechuudha. Garuu Amboo fi Wallaggaa akkasumas Jimmaa akka hin taane fagoodha waan ta'eef jechuudha. Garuu yeroo kara Burraayyuu kara akkasumas Hoolotaa Finfinnee aroonno kara Asallaa kara Itaayyaa Saaguree isa kanan jedhamu kana jechuudha. Isiniif konkolaataa kireeffamee ta'u isiniif biyya isin jirtanitti isin erguu nan danda'a yookaan immoo isin fiduu nan danda'a waan ta'eef isin hunduu bilbila amma isinitti mekanaan ajajachuu hin dandeessanii wanta gaariin isin kan dabarsaa jiru wanta gaariidha waan ta'eef Oromoowwan kiyya sheemin takka hin jiru na ajajaan isin jedhu wanta biraa wanta dabarsu jiramoo asirratti jechuudha. Bakka haaluma isinitti himeen meeshaan keenya akkana ta'uu isaati. Na dammoo karaa yuutuubiitiin sabiskiraayib godhaa jechaa jiru. Kanaaf isaanis godhaa'ii nuus hojii qulqulluu isiniif kenna waan ta'eef karaa mana keenyaatti kootta'ee farnichara Mojoo magaalaa Mojoo keessa jira. Farnichara Nice magaalaa Mojoo keessa jira. Kanaaf koottaatoo daawwadhaa'ii nu hubadhaa jenna. Meeshaa qulqulluu isiniif qopheessina. Egaa kabajamtoota keenyaaf turtiin keenya har'a asuma irratti xumurra. Wanta jiru jechuudha gadi fageenyaan isinitti himnee jirra dubbii isinitti hin baay'isnu sirriitti ilaalaa gaaffii qabdan karaa WhatsApp Telegram imotiin bilbila koo isiniifan teechisa haloo naan jedha horaa bula nagaan naa jedha ciao. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan bakki kun bakka soofaa algaa qumsaaxinii bakka itti oomishamaa jiru waan ta'eef egaa hojjettoonni keenya akkuma argaa jirtan afi hojjechaa jira. Mijaa akkam nagaa? Hojiin mee akkam? Hojiin bareedaadha. Mee yaada jiru gadi fageenya maal hojjechaa jirtan kana mee gizeetu? Amma waan hundatti hojjetamaa jira. Algaa fa'aa qumsaaxinii namna soofaan buffeen hundumtuu kitchen kaabineetiin hojjetama. Akkuma argitanitti kana wanno hojjechaa kan jirru qulqulleessuudhaan garaagarummaa hedduutiin hojjechaa jirra. Kanaaf immoo kana beeksisuudhaaf nu gargaaraaf illee galatooma jenna. Egaa kabajamtoota keenya wanta jechuu barbaadu bakki oomisha meeshaalee farnicharii bakka kana jechuu barbaaditanii ወንድሜ አማን ነው? እንዴት ነው? ሁሉ አሸወይና ያለውን ነገር እስቲ ጠቅላላ አድርገህ ኦሮምኛ ትችላለህ? በአማርኛ ማስረዳት ማውራት ትችላለህ? ሰላም ነው? እስቲ ያለውን ነገር ስለዚህ ስለ ቦታው ያው ኢንተርኔት ነው ናይስ ፈርኒቸር ይባላል። እሺ ያው ውጭ ያያቸው እቃዎች እዚህ ውስጥ የሚመረቱ ናቸው። ይሄ ማምረቻ ቦታ ነው እና እቃዎቹ እንደምታያቸው ናቸው። ንጹህ ኳሊቲ የሆኑ እቃዎች ናቸው እና ያው በተገቢ መንገድ ከሰዎች ትዕዛዝ ተቀብለን አሪፍ አድርገን እንሰራለን እና ሰዎችና ከስተመሮችን ያስደሰትን እንገናኛለን እና ብራንቻችን ያው ሰፋ ብሎ እንድታወቅልን እንፈልጋለን። ሞጆ ከተማ ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ከአሁን በኋላ ይታወቃል።
እና በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። እሺ እጋ ከበጀምቶታ ኬኛ አኩማ አርጋ ጅርተን በኪ ኦሚሻ ፈርኒቸሪ አሲ ዱቢ ስንትን ባይሱ ከነ ፈካታ ይቹዳ ወጥር ይላል ዘሪዳን ጀተማ ቱሬ ካናንዱራ ባኪ ኩን በከ ሌዘር ጀቹዳ በከ ሌዘር ቱሬ አማገሩ ኤምዲኤፍ ዳን ጀልቀብኔ ሌዘሪ አዳሚ ጭጭታ ወኖስ ቀለምኒ ሷን ገጥሱፍ ከና ታፒሴሪ ያም ሌዘር ኩን ኤምዲኤፍ ዳ ዋንቴ ወኖን እንተው ሌዘሪ እንደንተው እቹ ደማን ቦድ ወጨቀሞ ይን አካሲ አኩማ ሙከሰኒት akkuma barbaadanitti fayyadamuu danda'anii haala hojii jijjiiramaa jiru akka argitaniif barbaade galate. Already isaan jechuudha arganii jiran sababni isaatis algaan ala jiru sun jechuudha ijaaf baay'ee nama hawwisiisa waan ta'eef baay'ee bareeda. Wanti ala jiru sunis amma as keessatti hojjetamaa kan argitanii kan ala jiru argitanii sanuma argus dandeessanii horii buli nagaannaa. kabajamtoota hordoftoota keenya yaada jiru gadi fageenyaan isinitti agarsiisee jira waan ta'eef warri jechuudha ajajachuu barbaadan meeshaa kana karaa WhatsApp, Telegram akkasumas immoo imoodhaan online waan ta'uuf isin hunduu nagaafachuu hin dandeessan duwwaa 9201779 nagaafachuu hin dandeessanii isa kana meeshaan jiru horaa bulaa baay'een isin jaaladha gaa wanti jiru kana nagaan naa jedha.